Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota kaddaatiif viidiyoon hara qabadhee isin dhufe namni tokko akkamiin feesbuuk irraa viidiyoo daawunlood godhataa kan jedhudha. Jechuunis yeroo feesbuuka fayyadamnu viidiyoo garaagaraa displee nu godha jechuudha feesbuuk laayitiin keenya peejii isaa irratti. So peejii sana irraa daayirektii daawunlood godhuu hin dandeenyu. So akkamiin daawunlood goonaa kan jedhudha viidiyoon hara qabadhee isin dhufe. Hayyami Google haa bannu. Facebook peejii kiyya irraa haa gallume. ጊዜ ፌስቡክ ፔጅ እየረገለ ታቴውን ከነ ዲስፕሌይ ነው ጎዳችሁዳ አየ አኩማ አርጋ ጅርተን ፌስቡክ ሆኝረ በኔ ስቶሪ ገርገራ ዲስፕሌይ ነው ጎዳ ሜ ገርገዲ ደምኔ ቪዲዮ ሃይላል ቪዲዮ ሆነ ይሮላሉ አስረቲ ኦፕሽን የተኮለ ይሄን ቀምነው ደ ቪዲዮ ሆነ ዳውንሎድ ጎዳፍ ገሩ ቪዲዮ ሆነ ጃለኔ ጅር ዳውንሎድ ጎዳፍ ዶ ሰዲን ኩልስልቲ ሙለቲ ዶት ሰዲን ከነ አችረ ደምተኔቲ ክሊክ ይተን erga dootii kanarratti kilik jettan booda interface kana display ni godha jechuudha. Copy link kan jiru kana. Copy link kan jiru kanarratti al tokko kilik jettan jechuudha. Yoo des linkis copy dun jechaa jira jechuudha. Kana jechuun maal godhaa jirra? Linkii keenya copy goone jechuudha. Gara achumarratti Google marratti ni browser yookaan ni taabii tokko banna. Linkii copy goone sana asitti paste godhuudhaaf maal qabna? Ni batanii ni taabii banne kanarratti paste kan jettu jiraachuu option paste jettu so jiratti click jettan jechuudha gasi maal godha paste ni godha jira jechuudha paste godha jechuudha so isa kana jechuudha viidiyoo nu barbaannu so viidiyoo arganne kana ammallee astillee maal godha jira jechuudha option ni godhisaa jira jechuudha so maal gootan viidiyoo gara gubbaa sanatti ni deemtanii jechuudha yeroo achi deemtan gara gubbaa sanatti mul'atate maal jaa facebook.com jaa jechuudha barreeffamis linkichi viidiyoo keenyaa kana Sanafu gama duraatti achi siinaa jechuudha. Facebook isa irratti kilik yeroo jenne www. kan jiru kana irraa clear goonaa jechuudha. www sadeen kana hin kaafna. Erga maal goonaa achitti bakka isaa sanatti m b a s i c jennaa jechuudha. Maal jechuudha gara biraatiin m basic dot jennaa jechuudha. Bakka www sana booda maal goona enter jennaa jechuudha. So maal jechuudha m basic jechuun daawunlood gochuun barbaadu jechuudha. Hayyummaan keenya m basic kan dabaluu jechuudha. Bakka www irratti ergasii enter gite jennee interface kana display nu godha jechuudha. Ergasii maal gootan viidiyoo sana karaa dhuftaniita viidiyoo irratti right click jettu. Gite right click jettu maal fide option save as jettu jechuudha. Save video as kan jiru kanarratti click jettan ergasii isa kana display nu godha jechuudha. So erga display nu godhe booda viidiyoo keenya kana rename godhuu dandeenya akkuma jiru kanatti save godhuu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo keenya kana rename haa godhu. Maal jee rename haa godhu? Facebook video downloaded jee save haa godhu. So Facebook video downloaded save jechuudha. Akkuma argartan so asti download nu godha jira jechuudha. Sanbooda maal goona viidiyoo keenya irra dhufna open in location kan jettu kana irratti click jenna ergasii akkuma argartan viidiyoo keenya arganne jechuudha. Yookaan jalqaba desktop jee waan hin filadhe viidiyoo keessa ittiin argadhaa jechuudha. Viidiyoo sana kana desktop irratti argadhaa jechuudha. Isa kana clear gootan ergasii yeroo desktop irratti tamar kana jechuudha viidiyoo arganne jechuudha. Viidiyoo download so viidiyoon keenya kanaa jechuudha. Karaa gabaabaan Facebook irraa viidiyoo keenya download goonee jirra jechuudha. Aye, amma mimi bilbila irraa daawunlood haa goonu. Bilbila keenya ni banannaa. Ergasii Facebook laayitii keenya ni banannaa jechuudha. Ayyeen Facebook laayitiin keenya load godhaa jira. Mee haa gabanaa inni. Ergasii Facebook laayitiin keenya erga nuu banamee booda eessa deemna? Istoorii garaagaraa laallachuu bilbila keenya irratti. Yookaan viidiyoo bira haa barbaannu bilbila keenya irra jechuudha. Istoorii Facebook laayitii keenya irra. So mee viidiyoo kana afladhu. Ayya akkuma argartan viidiyoo kana mee asirratti yeroo ilaalu option tokkollee naaf idaa hin jiru jechuudha. Daawunlood godhachuu danda'u viidiyoo. So akkuma kompiitaraa sanitti isa kanas maal goona jechuudha. Dooti sadeen nu mul'atu kanarra deemeeti achirratti click jenna. Ergasii gadi buunaa jechuudha. Yeroo gabbuune maal arganna? Copy link kan jettu kanarratti click jenna al tokko. So linkis copied nu jechuudha. Kana booda linkii kana maal goona? Bilbila keenya irratti gara browser deemna jechuudha. Google Chrome danda'a. Browser biraallee tun ta'a fakkeenyaaf akka Opera tun ta'a. Yaani bilbila keenya irratti Google Chrome haa bannu.
So ergaan Chrome bane booda maaliin godha linkiin achi raabdi sana asirratti kilik jedhee paste godha jechuudha. So erga linkichi paste naa ta'e booda maaliin godha akkuma kompiitara sanatti gara booda deebiin www yookaan w3 kana cleariin godha jechuudha. Clear godhne. So clear godhe jechuudha. San booda maaliin just m b a s i c maaliin jechuudha m basic san booda maaliin godha okay jaanchu bilbila irratti maal jenna jechuudha go kan jettu batanii keyboard irratti click goonaa jechuudha. San booda interface kana display ni godha jechuudha. So ergas maal goona video keenya irratti click jennaa jechuudha. Jechuun video keenya kana press goonaa jechuudha. Gizee press goone option maal fida option download jettu jechuudha. So option download samii jiru download jennaan jechuudha. So videoon keenya download nuuf ta'a jechuudha. Ergasii video download nuti kana argachuudha isaatiin open jennaan jechuudha. So garatti nuun deemu gara video keenya download goone kan nu garsiisaa jechuudha. Yookaan as keessaanii baatanii jechuudha bilbila keeyyatti maaf keenyaaf as keessaaniin baa gara min deema gara gaalaarii jechuudha. Gaalaarii waliin deemaa agarsiisudha option garagaraa jira. So download kan joona jalaan seenaa jechuudha. San jala yeroo seene video amma download godhe Facebook irraa argadde jechuudha. So kana jechuudha videoon download godhe. So daawwattoota keenya videoon har'a qabadde isin dhufe maal jechuudha Facebook irraa karaa gabaabaadhaan video download godhe jechuudha. Emi basic jechuun maal nu barbaachisa jechuudha. Linkii keenya irratti Emi basic yotti daballe W3 sana clear goone Emi basic goone video barbaannes bilbilaanis ta'u kompiitaraanis ta'u download godhuu dandeenya jechuudha. Hayyee galatooma. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, subscribe, share godhuu hin dagatinaa. Kaddaa TV keessanii.